Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqa tokkoo, Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo kan taatan nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu? Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kan taatanii yeroo darbee saba dukkana keessa ture ifatoo ifni ni ba'aaf jennee turre. Egaati gooftaan gooftotaa, mootiin moototaa, ilmi dubaroo Maariyaam, ijoollee Addaamii warra garbummaa du'aa hidhaa balballee Si'ool keessatti bara hedduuf dhiphachaa gidirfamaa turan, abidda Si'ool keessattis abidda Si'ooliidhaan garafamaa turanii maatiiwwan Waaqayyoo kan taatanii baranneetu turre. Achumaa dhumnees tokkoffaa ergaa Yohaannis boqonnaa 3:8 gubbaarratti ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa, hojii daabiloos diiguudhaaf mul'ate jennee turre. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kan taatanii Yohaannis cuuphaan yeroo cuuphaa ture akkas jedhee jalqabe. Dhugaadhumatti Yohaannis cuuphaan dhalatee bara 30ffaa keessaa naannoo Yordaanosiidhaan lallaba isaa gaafa jalqaba akkas jedhe. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti, yaada garaa keessanii geddaradhaa jedhe. Mootummaa Waaqayyoo isinitti dhiyaatteetti, yaada garaa keessanii geddaradhaa. Sagaleen lafa onaa keessaa ni iyya, dhagaa dhaggeeffadhaa. Gooftichaaf karaa tolchaa, haraa. Daandii inni irra deemus qajeelchaa yommuu inni jedhee waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf dhugaadhumatti akkas jedhee lallabe. Egaati sagaleen lafa onaa keessaa in iyyanne jedhamee raajaa Waaqayyoo kan ta'e Isaayaas boqonnaa 40:3 gubbaarratti waa'ee Yohaannis cuuphaa duraan dursee raajee ture. Egaati maatiiwwan Waaqayyoo kan taatanii dhagaa dhaggeeffadhaa, gooftichaaf karaa tolchaa jedhe. Karaa inni jedhame laphee namaati. Laphee keessa qulqulleessaa, laphee keessan keessaa waan hamaa godhaa jedhe. Daandiin irra deemus qajeelchaa inni jedhe immoo hojii hammeenyaa, hojii jallinaatiin kan jallattanii laphee keessan qajeelaa taasisaa. Inni dhufu sun cimaadha jechaadha. Egaati Yohaannis cuuphaan dhugaadhumatti uffata rifeensaa gaalarraa dhaame uffatee mudhii isaas xeebaan hidhatee nyaanni isaas immoo waannisaa fi damma moggee ture. Nama kanatoo gara Yerusaalemitti warra Yihudaatti kutaa biyya Yordaanos keessa jiraatan hundumaatti naanna'ee Yohaannis cuuphaan cubbuu isaanii akka isatti himatanii akka isa cuubanis lallabaa ture. Cubbuu isaanis himachuun laga Yordaanositti isa of cuubsiisaa turan. Kanarraati kan barannu maatiiwwan Waaqayyoo gaafa cuubamnu abbootii keenya lubootatti cubbuu keenya himannee akka cuubamnuufi jechaadha. Egaa warri Fariisotaas gara Yohaannis cuuphaa dhufanii, Yohaannis garuu Fariisotaaf saadiqoota keessaa namootni baay'een cuubamuudhaaf gara isaa yegguu dhufanii yommuu argu isin ijoollee marrataa eekkamsan isinitti bu'uuf jiru. Badiisa bor isinitti dhufuudhaaf jiru jalaa akka isin ooltaniif eenyutu isin yaadachiisee jedhe. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kan taatanii ijoollee marrataa maaliif ittiin jedhe? Warri Fariisotaa, warri Saaduqootaa kun laphee jabaatanii laphee isaanii dhagaa godhaniitu gara Yohaannis cuuphaa dhufanii. Laphee isaanii jabeessaniitoo gara Yohaannis cuuphaa yegguu isaan dhufanii isin ijoolleen marrataan kun badiisa bor isinitti dhufu jalaa akka isin ooltan eenyutu isin yaadachiise jedhe. Marrataan inni jedhame kun marrataa seenaa adda ta'e qabudha. Yeroo ulfaa'uu isheetiidhaa billiitii dhiiraa yookaan billiitii abbaa isaanii nyaatu. Yeroo harmeen isaanii ulfooftu billiitii abbaatu nyaatama, abbaatu du'a. Yogguu haati ilmoo ishee deessu immoo billiitii harmaa haadha isaanii gadameessa harmee isaanii waan nyaataniif harmee isaaniitu du'a. Isinis abbaa keessan kan ta'e Yesuus Kiristoosiidhaan ni ajjeeftu. Haadha keessan kan taate Giftii Maaramiifis kabajan laattan isin warra salphoodhaa jedhee Yohaannis cuuphaan lallabe. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo Yohaannis cuuphaan ijoollee marrataa kan ittiin jedhe inni biraan bara sana keessa qulqulloota fakkaatanii, bara sana keessaa warra Waaqayyoon sodaatanii qulqulloota Waaqayyoo fakkaataniitoo gara Yohaannis cuuphaa dhufan. Yohaannisis kana isaan irratti argeetoo isin ijoolleen marrataa nanaa jedhe. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo seenaan kun kan nutti himu cubbuu keenya foon keenya keessa dhossoo otoo hin taane cubbuu keenya
dhugaadhumatti qalbii keenya jijjiirrannee nissaa gallee dhossuu malee ogummaa fooniitiin dhossuun akka hin barbaachifnedha jechaadha. Egaa Yohaannis Cuuphaan lallaba isaa bara sanaa keessatti akkas jedhe, yaada garaa geddirachuun keessan ija gaarii haa godhatu. Dhugaadhumatti yaada garaa geddirachuun kiristaanotaa nama kamiyyuu yaada gaarii godhachuudha. Abbaa keenya Abrahaam jettanii kan of waamtan, abbaa keenya Abrahaam duwwaadhaan isin waa'ee Abrahaam yeroo kaastan nu ijoollee Abrahaam yommuu jettan, ijoollee Abrahaam jechuun mootummaa Waaqayyoo isin hin dhaalchisu. Ngoominaa hojii Abrahaam hojjete hojjedhaa jedhe. Isinis maatii Waaqayyoo kan taatan hojii abbootiin keessan hojjetan hojjedhaa. Egaa Yohaannis akkas jedhe, ammumayyuu qottoon hidda mukaa jala kaa'amee jira. Mukti ija gaarii hin godhanne hundinuu muramee ibiddatti naqamaa jedhe. Mukti hidda gaarii hin godhamne hundinuu ibiddatti muramee naqamaa jedhe Yohaannis Cuuphaan isaanitti lallabe. Egaa dhugaadhumatti maatiiwwan Waaqayyoo kan taatanii namni qalbii isaan jijjiirrannee, namni gara Waaqayyootti hin dhiyaannee, namni Waaqayyoon hin sodaannee dhugaadhumatti abidda Si'ool, raammoon Si'ool isin nyaatti jechaadha Yohaannis Cuuphaan lallabisaa. Egaa Yohaannis Cuuphaan bara sana keessa yeroo lallaba isaa ittuma fufee akkas jedhe, yaada garaa keessanii giddarachuu keessaniif bishaanidhaan ani isin cuubaa. Inni ana booddeedhaan dhufu garuu anarran jabaata. Ani kophee miilla isaatillee baachuudhaaf hiikuudhaaf anaaf hin ta'u, anaafis hin danda'u. Inni ana booddeedhaan dhufu sun humni isaa guddaadha. Inni anarras hin jabaata, inni cimaadha. Inni hafuura qulqulluudhaaf ibiddaan isin cuubaa jedhe. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan fi ibiddaan isin cuuba jechuun maal jechuudha? Tokko ibidda hafuura qulqulluun isin cuuba jechuudha. Inni gara biraan immoo yoo isin diddan, waaqummaa isaatti yoo amanuu diddan, mootii moototaa, gooftaa gooftotaa, alfaa omeegaa ta'uu isaatti yoo amanuu diddan, lapheen keessan yoo akka dhagaa jabaate, dhugaadhumatti yoo lapheen keessan akka dhagaa jabaate, inni abidda Si'oolitti isin cuuba, abidda Si'ool keessatti isin gata jechaadha. Oobdii isaa keessattis midhaan kan ittiin qulqulleessu qaba. Qorbii of harkaa qabaa jedhe. Afarsaas of harkaa qaba. Midhaan isaa qulqulleeffamees gombii isaa isaattiin sassaabaa. Hawaqiin isaa garuu abidda hin dhaamne, abiddi Si'oolis isa nyaataa jedhe Yohaannis Cuuphaan. Bara sana keessa akkas jedhee Yohaannis Cuuphaan xirri gaafa 11 lallaba kana lallabe. Yohaannis Cuuphaan erga lallaba kana lallabee booda gooftaan gooftotaa, mootiin moototaa, ilmi dubaroo Maariyaam bara qulqulluu Luqaas keessaa guyyaa gaafa Qibxataa bara 30 keessaa waggaa 1986 irraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Galiilaadhaatii gara laga Yordaanos dhufe. Yohaannis garuu sin cuubuudhaan anaaf hin ta'u, ani sin cuubamuun anaaf barbaachisa malee ati ana cuubuun ani sin cuubuu hin danda'u jedhe. Dhugaadhumatti Yohaannis kabaja gooftaa keenyaa waan beekuuf, Yohaannis Cuuphaan ilma Waaqayyoo, ilma giftii maaramee, mucaa dubaroo maaramee, jabaa jabdootaa, mootii moototaa ta'uu isaa waan beekeef jedheetoo kabaja isaaf jedhe akkas jedhe. Ati immoo cuubamuuf gara koo dhuftaa jedhee jabeessee isattise gooftaa keenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebisee garuu maal ittiin jedhee seetanii Waaqayyo duratti waan qajeelaa ta'e hundumaa akkasitti raawwachuun waan nuuf ta'uuf amma ana inni isin dhiisi. An fedhii kootiidhaan cuubamuudhaaf dhufeera harka keetti jedhee Yohaannis Cuuphaan dhugaadhumatti akkasa cuubuudhaaf Yohaannis Cuuphaatti itti hime. Egaati dhugaadhumatti Yohaannis Cuuphaanis gaafa isa cuubu maal jedhee seetaniree? Ati dhuguma akka Melkitsaadiq luba bara baraati. Ati ilma Waaqayyoo isa jiraataa bara baraati. Ati isa mootii bara baraati jedhee gooftaa keenya cuube. Egaa Yohaannis Cuuphaan harka Yohaannis Cuuphaatti utuu gooftaan keenya hin cuubamne ta'eera ta'e silaati har'a mootonni biyya lafaa, namoonni biyya lafaa keessa jiraatan, warri baalasilxaanii aangoo qaban hundi isaanii maatiiwwan Waaqayyoo abbootii keenya lubootaan kottaa mana keenyatti nu cuubaa jedhu turan. Kanarraa kan ka'e disoo akka isaan waa'ee isaanii dursee waan beekuuf gooftaan keenya harka Yohaannisitti cuubame. Inni gara biraan immoo gooftaa keenyaaf cuuphaan isan barbaachisu. Inni waaqa nama cuubuudha malee waaqa isa cuuban miti.
Garuu gooftaan keenya akka inni cuubamuuf sababa guddaa kan ta'e inni guddaa fi inni olaanaan dhugaadhumatti maatiiwwan Waaqayyoo gad of deebisuudhaaf jedheeti. Akka gad of qabnuuf warri gadi jedhan ol jedhu jedhamee caafamee jira waan ta'eef warri gad of qaban fuuldura Waaqayyootti mana Waaqayyoo keessatti warri gad of qaban ol qabamuu jedhamee caafamee jira waan ta'eef kanaafiyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harka Yohaannis cuuphaatti cuuphamee jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo gaafa gooftaan keenya cuuphamuu dhugaadhumatti sagaleen samiirraatii dhaga'ame. Maal jedha seetanii ree afurri Waaqayyoo akka gugeetti dhufee samiirraas isa bu'ee gadi bu'e. Sagaleenis immoo samiirraa dhaga'amee akkas jedhe kunoo ilma gosa jaallatamaa gammachuun goosatti raawwatamaa jedhe. Dhugaadhumatti gugeen samiirraa gadi bu'e sagaleen abbaa samiirraa dhaga'ame. Gooftaan keenya immoo laga Yordaanos keessa jira. Amma kana jechuun gooftaan keenya hafuura qulqulluu fudhachuu miti. Gugeen fakkeenya hafuura qulqulluuti. Sadummaa Sillaasee iccitii Sillaaseetu mul'ate malee jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo iccitiin Sillaasee abbaa ilma hafuurri qulqulluus laga Yordaanositti mul'atte. Kana gaafa yaadannu eebba guddaa moototaa biraa gooftaa gooftotaa biraatii argannaa jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo gaafa inni laga Yordaanos keessa dhaqee dhaabbatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga Yordaanositti cuubamu bishaan Yordaanos isa baqatte. Gaafa galaanni Yordaanos isa baqattusee jechi raajaa Waaqayyoo Daawit dubbate galaanni isa baqatte argitee isa baqatte jedhee akka inni dubbate faaruu isaa irratti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galaanni dhiisee baqate. Waaqa waan ta'eef mootii moototaa waan ta'eef karaa adda biraa immoo qulqulluun Qeerlos waa'ee kanaa yagguu ibsuu bishaan sunis garmalee hurkee bishaan sunis garmalee danfee jedha. Maaliif danfeeyyuu jettan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi dubaroo Maariyaam mootiin moototaa inni hundumaa gochuu danda'u inni hundumaa dabarsee jiraatu waan achi keessatti cuubameef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan achi keessa ijaajjeef bishaan sun hurkee jechaadha. Kana gaafa yaadannu eebba guddaa Waaqayyoo biraatii arganna jechaadha. Egaa dhugaadhumatti Yohaannis gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin cuubaa ture. Lagni Yordaanosis fakkeenya maalii qaba? Seenaa maalii qaba? Kan jedhu immoo yoo Waaqayyo nu gargaare yeroo itti aanu kutaa sadaffaa isa xumuraa keessatti ilaalla. Waaqayyo ayyaana kanaatiin ayyaana isaa nuuf haa laatu. Waaqni harka Yohaannis cuuphaatti waa'ee cubbuu keenyaatiif jedhee cuubame. Cuuphaan illee kan isaan barbaachisne garuu immoo cuuphaa nu hundeessuudhaaf nu bu'uureessuudhaaf jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos durumaan jiru sana mirkaneessuudhaaf jedhee kan dhufe eebbi isaa ayyaanni isaa nurra haa bulu. Dhugaadhumatti Waaqayyo ayyaana kanaatiin ayyaana isaa nuuf haa laatu. Biyya keenya Waaqayyo biyya nagaa, biyya jaalalaa, biyya tasgabbii Waaqayyo nuuf haa godhu. Ayyaanni isaa kuni kan bara 2016 kan nu gahe Waaqayyo bara sattaanunis ittiin naannessee ittiin nu haa ga'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyo seenaa kana bal'ina isaa yoo Waaqayyo jedhee kutaa sadaffaa isaa keessatti ilaalla. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Galanni Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokkoof haa ta'u bara baraan. Ameen.